jirtan hordoftoota Aratkiiloo Deejii Niwus kun qophii keenya har'aa kan deeggarsa waa'ee weerara dhibee vaayiresii koronaa laalchisuudhaan bakka adda addaatti kallattii adda addaatiin kennamaa ture isin biraa ga'uu keenya ni yaadatama. Har'as godina Wallagga Lixaa aanaa Baabbootti argamuudhaan deeggarsa taasifamu kana akkamitti akka inni kennamu isin biraan geenya. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turan afeerraa keenya. jalqabarratti rakkoo addunyaa fi biyya keenya mudatee jiru ilaalchisuun hawaasni keenya rakkoo kanaan saaxilamuun duratti rakkoo kan biraaf saaxilamuu danda'uun irra hin jiraatu jedhanii deeggarsa akkaataa kanatti hawaasa aanaa keenyaaf qindeessanii lammiilee keenya biyya alaa jiran yaada kana maddisiisanii deeggarsa kana nu qaqqabsiisuu isaaniif galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansuun koree dhimma kana isaan harkaa fuudhanii qindeessanii immoo fidanii hawaasa aanaa keenyaaf galfata fuudhan sana hawaasa aanaa keenyaa qaqqabuu qabatanii fidanii nu qaqqabsiisan sanaanis koree sanaasis galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansuun akkuma beekamu haala yeroo ammaa keessa jiru keessatti rakkoo fayyaa kan miidhamuu danda'u hawaasa bal'aa of harkaa qabna. Kanaaf immoo yeroo rakkoo kanatti hawaasni keenya aadaa isaa duudhaa isaa kaleessa dheengaddaatti deebi'ee yeroo rakkoo kanatti rakkoo amma nutti dhufee jiru kana waliin taanee wal deeggarree wal tumsinee waliin keessa ba'uu danda'u nurra jiraata jedhamee deeggarsi kun akkaataa kanatti hawaasni keenya keessaa alattis wal deeggaraa jiraachuunsaa ifa galaadha jechuudha. Deeggarsi kun har'an jalqabame malee hin xumuramne kaleessa dheengaddaas wanti bal'aan hawaasa aanaa keenyaatiin waliin taanee wanti irratti hojjetaa turre ni jira. Ammas immoo deeggarsa kana cimsinee itti fufuu danda'uun nurra jiraata waliin dhaabbachuu danda'uun nurra jiraata kan jedhamu sana kaasee koree dhimma kana qindeessee fidee asiin hawaasa keenya qaqqabsiise kanaan immoo maqaa uummata aanaa keenyaan ammas irra deebi'ee galateeffachuun barbaada. Nagaatanii ogana gaataatanii anis akkasittiin iddoo arfaffaadha yeroo akkasitti wanta kana raawwannu. Haalli naamusa keessaniif akkaataatti koreen keessan qindeessee akka ittiin mijeesse baay'ee natti toleera baay'ee galatoomaan jedha. Gargaarsa masinii kenname kun namoota dhalattoota najjoo ta'anii biyya adda addaa biyya hambaa jirantu namoota 89 ta'anii waan qaban walitti buusanii karaa qindeessummaa namoota 5 addanaan akkasiin bira ga'u goone. Namoonni kun biyya adda addaa jiraatu garuu namoonni 5 keessaa immoo koree dhimma kanaa ta'anii birrii kana walitti qabanii bilbilanii nu wajjinis wal arguudhaan isaan wajjinis wal arguudhaan namoota 89 biyya alaatti silkiin arguun amma akka inni ulfaatu tilmaamuu dandeessu. Adde Meetii Eliyaas Tarfaasaa, adde Obsee Taaddasee Luboo, adde Masarat Baqqalee Fufaa, obbo Qannoo Waaqjiraa Gammadaaf adde Kukkee Ayyaanaa Gibinaati. Ijoollee kana qindeessan isaanillee akka maqaan isaanii dhahamuun barbaadan garuu immoo namoonni isaan qindeessanii asiin ga'an kun immoo utuu jarri qoolatti hin finne maqaa ta'eef kun raawwatamuu hin danda'u maqaa ta'eef maqaa koof maqaa koree sadarkaa najjootti dhaabateen anis akkasiin maa galateeffatan hin barbaada. Yeroo raftanis yeroo ciiftanis isaaniinis kadhannaadhaan yaadadhaa. Waaqayyo immoo dhibee kana bira nu dabarsee nagaan immoo guyyaa tokko galataan immoo warra walitti deebiin waa godhu warra kana keessatti ani maqaan noonillee gahee adda addaa qaban immoo ammallee waaqayyo sinaa eebbisuu ittiin jechuun barbaada ulfaadhaa galatooma. Akka kanatti sin arguu kootiif galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan namoonni hojii kana hojjetanii biyya hambaa jiraatan kan qabnurraa hawaasa keenya sadarkaa naannoo keenya jiraatan biraan ga'uu qabnaa jedhanii koree sadarkaa biyyaatti biyya hambaa ta'anii biyya keenyaaf deeggarsa taasisanii akkasumas koree sadarkaa biyya keessatti immoo as deebisanii godina keenyatti immoo as deebisanii aanaalee 4f deeggarsa kana akka taasisanii maqaa koo fi maqaa bulchiinsa godina Wallagga Lixaatiin galatoomaa jechuun barbaada. Akkanaa galateeffattan.
Ittaansuudhaan hawaasni keenya miidhamaadha. Barnootaanis fuuldura kan jiru kun barnootaan osoo hin taane qabeenyaa isa ta'u gorsa ogeessa fayyaa kana fudhatee hojii yeroo ishee mana isaarraa ofii isaarraa kaasee biyya isaa eeggachuu qabaa kan jedhuun gorsa ogeeyyii fayyaa baasanii fi sadarkaa mootummaattis gorsa ba'aa jiru kana gorsa ogeeyyii fayyaa hojii yeroo oolchuun keenya dirqama keenya ta'a waan ta'eef namoonni as jirtan kun har'a fudhataadha borummoo kennaa taatu jechuudha. Kaleessa dheengaddas aanaan kun namatamu haalli keessa jiru kun immoo nu dirqamsiiseeti. Hawaasni keenya immoo beelaan akka hin saaxilanneef guyyaa muraasaaf illee ittiin hadandamatan jedhameeti. Kennaan kennamu kun immoo hin jalqabame malee hin xumuramne. Haa ta'uutii rakkoo keessa teenya immoo rakkoo furuun immoo dirqama taas waan ta'eef daa'imman keenya barsiisaa, ijoollee keenya barsiisaa, dhukkuba kanarraa immoo of baraaraa, fayyaa keenya eeggachuun, biyya keenya eeggachuun, dhukkuba kanarraa of eeguun immoo dirqama keenya ta'a waan ta'eef sadarkaa asiitti mini sadarkaa biyyaalessaatti yaaddessaa ta'ee jira waan ta'eef hawaasni aanaa baabboos kanaan immoo hin hamatamtanii gorsa ogeeyyii fayyaa fudhadhaan ergaa keenyadha. Kanaaf maqaa koo maqaa waajjira dhimma jitaa hawaasummaaf godina Wallagga Lixaa bakka bu'ee ergaa kana dabarsuun barbaada. Galatoomaa. Aadaa kaleessaa keessaa bo'uun nurra jira maqaa ta'e. Isheen har'a argattan kun mootummoodha. Yoo namni amma keessan hin geenye ollaa keessan jiraachuu danda'a ta'a. Maqaan koo Bultuu yaadata. Bakka irraa dhufe abboonnoodha. Gargaarsa biyyaa waan hin nyaadhu dhabee mana siin qabu waan hin nyaadhu dhabee mana immoo bulchiisatu warra gandaatii kiiskoo tokko utuu barandaa nama jala ciisuu rakkadhee bineensi natti yaa'ee na nyaachuu jedhee naan katamaan narraa iyyee naan halkan narraa baasanii kiiskoo tokko amma addanumaa gandaa gubbanaatii naa kennan ishee keessan ciisaa ciiseen bulaa abbaa saantima tokko lamaan namni natti hidhatee ishee buna ishee tokko dhugee guyyaaf ganama waa argadde ishee maanan bakka isheen maana fayyadamee bulaa oola bakka galgala moon argadhu. Maqaan koo Baqqalaa Gammadaa Jibbanaa Jaarsaa gandi koo duwwaa tokko akka gargaarsa deeggarsa siinii goonaa jennaan biyya alaati. Har'a deeggarsa gargaarsa midhaan naa kennanii sayitii naa kennanii saamunaa naa kennan. Waaqayyo isaan eebbisu jireenya bara baraa isaaniif haa kennu. Isaan namni isaan dabarre waaqarraa isaaniif haa dhaabatu. Ibsi akkasuma haa dhaabatu. Keessa kana nu godhanii wanta nu godhanii wanta godhatu midhaaniif zayitii sabna qaama nu galateeffannuu qaama biyya laarraa dhufe kanaaf gooftaan galataa kennuufii waaqayyo isaan argatan. Maqaan koo Caammanee Birraatu jedhama. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa nama Riyaanaa Jaarsaadha. Amma yeroo kana uummanni keenya irra qalleeyyii ta'anii dhalattoonni biyya alaa jiran deeggarsa nu godhan irratti isa raawwachuudhaaf jecha kan madda midhaanni kun kan inni biyya alaarraa deeggarsaan kan dhufe aanaa kanaaf kan kenname kuntaala 50. Kuntaala 50 kana ganda 16 magaalaa ganda tokko nama 16 fi baadiyyaa nama 10 walitti qabaanii nama 200 akka inni kennamu waan nu affeeraniif gandoota kana affeerra jirra jechuudha. Kanuma irratti hundaa'uudhaan isarratti dabalataanis zayitas leetirii tokko fi saamunaa nama dhuunfaadhaaf nama lama kan isaanii duukaan deeggaranii kun immoo gocha isaanii kanaafis isaaniifis galata guddaa galchaa hawaasi keenyas immoo deeggarsa kana fudhatee raawwatee akka tajaajilamuu fi dhimma dhibee amma yeroo ammaa ka'ee jiru irratti hundaa'uudhaan kan isaan deeggarsa nu kennanis kan akka koronaa yookiin immoo COVID-19 kan wal qabatu dhibee kanarraa namoota keenya hawaasi keenya akka isaan dandamataniif jecha hon jedhanii biyya alaa ta'anii kan isaan erganii innis kan irratti hundaa'uudhaan hojii kan akka hin hojjetamu akka isaan bira ga'u bakka isaanii akka ga'uu fi ga'ees hawaasni kunis dhimma kanarraatii akka isaa dhiqatee walirraa fageenya isaa eeggatee biyya kana keessatti nama malee jiraachuu hin danda'amu waan ta'eef
akkanarraa of taaqabuuf jecha kan kun kenname isaanii galanni guddaan haa ta'uu kan jedhu barbaannaa harki isaanii boris iftaanis akka nurraan deebine deeggarsa kan akka nuuf kan waajjira keenyaan kan inni kennine amma hagamaatti dhaabbilee adda addaa irraas deeggarsi nu kennamaa tureera. Dhaabbileen dhuunfaas nu kennaniiru deeggarsa saanaa keenya hawaasuma irra qalleeyyii kanaaf akkuma kana kennamaa tureera jechuudha. Karaa biraa immoo walitti qabaa jirra jechuudha. Waan walitti qabaa jirru sin jira. Isas gana walitti qabnee abbootiin amantii sektoroonni adda addaa ittiinis waan ta'aa jiru jira waan ta'eef gama kanaan isitti adeemaa jirra jechuudha. Isaan kun sottoma baradaan jedhama. Gandi kun haroo maallaqeeti. Deeggarsa kana mootummaan itti nawaamina fudhachuudhaaf qaamuma hambaa jira irraatti nuuf taasisa. Maqaan koo Zeenafaa Guutamaatti gandi irraa dhufee ganda duwwaa lama. Dhalataa keenya kan biyya bakkee jirantu deeggarsa goonaan isa fudhachuuf as dhiyaan. Waan akka boqqolloo, zayitaa fi saamunaa. Waasisaa mul'ata. Deeggarsa jira inni fudhannaa dhufe waajjira dhaabaa. Ijoollee biyya keenyaati. Daggee Bantiin jedhama. Baabboo Gambeel. Gargaarsa deeggarsa dhufee jedhanii nu erganii naan dhufe. Ijoollee Oromootu gargaarsa nu godhan. Waaqayyo umurii dheeraa kennuu fi adda gaarii kennuu fi tajaajila isaanii waan isaan hojjetan booddee fuulduratti duubatti itti fufuuf. Miira gammachuu kanatti dhaga'ame. Rabbi umurii isaanii achumatti nuuf haa dheeressuuf umurii dheeraa Rabbi haa kennuuf. Galateeffadhu baay'ee galatoomanii dhukkubii amma biyya lafaa uummata hunda jeeqaa hunduma keenya irraa dabarsu lubbuun isaanii baraaramu akka isaan lubbuu keenya baraaramu. Waaqayyo guddaa isaanii eebbisuun jedha. Ammas immoo isaaniinis umurii isaanii isaan dheeressu. Ana barsiisaa hiikaa waltajjiin jedhamu. Kan inni dhufe magaalaa Najjooti. Amma Baabboo magaalaa Baabbootiin jiru. Mooraa bulchiinsa aanaa Baabboo isin jira. Inni nuti dhufee kophaa koo nuti gartuun wajjin dhufee dhimma ijoolleen keenya warri biyya alaa jiran harka qalleeyyii Najjoo jaarsoo Baabbootii fi akka gargaarsi godhamuuf waan isaan walitti gumaachanii isatti galfata isaan nutti kennan kana nu immoo qaama dhimmi isaa ilaallatutti dabarsinee laachuudhaaf waajjirri bulchiinsa aanaa Baabboo hunduma caalaa baay'ee dinqisiifadhaan baay'ee dhugaadha baay'ee dinqa amma yaade walitti na gammachiisan maaliif hojii baay'ee hojii guddaa hojjetanii waan aniifatamaa lafatti ilaalaa jirru kana hunduma isaa isaantu qopheessee namas qopheeffatee ittiin eegee kun hojii nama gammachiisudha hojii wal gargaaruu irratti gumaacha guddaa goonsan haala wal fakkaataa Najjoo keessatti kan goone kana nama tokkoo fi midhaan kiiloo 25 fi zayita liitira tokko saamunaa lama kan nuyi waliin ga'uudhaaf yaallee addanatti immoo nama 200 fi wanti kenname waliin caalu. Dhaamsaan dabarfachuu barbaadu tokko uummata keenyaa fi kana booddee namoonni gargaara jedhanii otoo hin eeggatamu ta'e qaamni baay'isee galatoomfadhu dhaloota biyya ormaa keessa ta'anii namitti biyya ormaa keessa jiru akka itti jiraatu iyyuu isatu beeka. Qoonqoo isaarraa kutee jireenya isaarraa hir'isee raawwatee qomoo isaa lammii isaa biyya tafee jiru kana gargaaruudhaaf inni godhe kun galata guddaa qabu baay'ee galata guddaa qabu darbee immoo naannoo kana keessattis taanaan warri gahee kana keessatti gumaachan galfatuma yoo fuudhanii immoo midhaan kanas waan dhalate kanas bitanii akka barbaachisutti iddoo jedhameen akka inni gahuu fi warra kana baasii itti kenname sirriitti baasanii iddoodhaan gahanii nama kana nan galatoomfadha. Namni kun addana miti kan jiru galata guddaa qaba. Maqaa hawaasa kanaatiin maqaa koree keenyaatiin nan galatoomfadha. Qaamuma kana keessatti hirmaate hundumaatiif yoo galatan qaban karaa koo. Egaa hordoftoota keenya qophii keenyarraa waan hedduu barattaniitu jennee abdanna. Qophiin nuti har'a isin biraan geenye akkuma qophii keenyarraa argitan deeggarsi harka qalleeyyiidhaaf qaama miidhamtoota jiran bifa kana fakkaatuun kennamaa ooleera. Deeggarsa kana kan inni argamuu danda'e dhalattoota Oromoo naannoo Baabboo Jaarsoo Najjoo
biyya bakkee immoo jiraatanii namoota 89 kan ta'an deeggarsa maallaqaa walitti qabanii asii immoo koree adda addaa qindeessuudhaan isin biraan ga'aa turreedha. Deeggarsi har'a kennamaa ture kana fakkaata. Waan hordoftaniif galatoomaa jecha qaamota koree ta'uudhaan wantoota kana hundumaa qindeessuudhaan milkaa'umsa qophii kanaaf tumsan galateeffachaa qophiilee biraan haga walitti deemnutti turtii gaarii.